Akkam jirtu daawwattoota Tiyyaatii baga nagaan gara Tiyyaatii dhuftan isiniin jedha. Har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'a kan isinii fide baarillee akkamitti mana keenya keessatti ofirraa balleessinaa kan jedhudha. Gama viidiyoo deemuun duratti warri haaraa dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Subscribe gochuu gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Dhukkuboota bareedina qaama namaa balleessan keessaa tokko akkuma beektanitti baarilleedha. Halluu coraa namaas kan balleessudha. Dhukkubni kun namarraa gara namatti sababa uffata waliin uffachuu darbuu danda'a. Qaama namaas buburreessuu fi daalacheessuun beekama. Baarilleen sababa fangasiin kan dhufudha. Fangasiin kunis Maaleeshiyaa farfar jedhamuun beekama. Fangasiin kun qaama nama hundaa keenya irratti ni argama. Yoom gara dhibeetti jijjiirama kan jedhu mootu yeast formii isa gara hyperflammatosis yommuu jijjiiramu sababoota adda addaa isaan keessaa gara dhibee sanitti nu geessanii jiru. Sababoota kanneen keessaa tokko ho'aa fi fuuraa wajjin wal qabachuu danda'a. Kunis namoonni biyya ho'aa lafa jiraatan jechuudha. Namoonni lafa ho'aa jiraatan carraa fangasii kanaan qabamu carraan isaa guddaadha jechuudha. Ho'iinsarraa kan ka'eef baarleen akka uumamu fuuraafis wantuma adda addaan waan dhufuuf fuuraa kanneen fangasiin akka wal horu taasisaa jechuudha. Inni lammaffaa qulqullina wajjin wal qabata. Keessattuu guyyaa guyyaan qaama keenya yoo dhiqannuu baanne uffata keessaa kan akka kiniteeraa paakaawootii dafnee yoo jijjiiruu baanne qulqullinni hir'achuus fangasiif akka wal horu taasisaa jechuudha. Kunis baarilleen akkuma salphatti akka nu qabatu taasisaa jechuudha. Inni sadaffaa immoo furdina wajjin wal qabachuu danda'a. Yeroo furdina keenya dabalu ho'i qaama keenyas ni dabala. Uffanni uffannus nutti maxxanuu danda'a. Kunis waan nu fursuuf fangasiin akka uumamu taasisaa jechuudha. Erga nu qabee jechuu baarilleen akkamitti ofirraa mana keenya keessatti ittisna kan jedhu furmaanni isaa maali yoo jettan, tokkoffaa saamunaa antibaakteeriyaa ta'een dhiqachuudha qaama keenya jechuudha. Qaama keenya yeroon qulqulleeffatu qabna. Bakka qaamni keenya baarillee qabu sanas hooquu dhiisuudha. Yoo hooqan qaama isaa hin hubaminitti faca'aa waan ta'eef iddoo san hooquu dhiisuudha. Lammaffaan immoo uffata nu qabu keessattuu uffata jalaa dhibbaa uffachuu dhiisuudha. Kanneen eega goonee booda furmaata mana keessaa wantoota adda addaa fayyadamuun ofirraa balleessuu ni dandeenya. Kanneen keessaa tokko dammadha. Dammi antibaakteeriyaa waan ta'eef baarillee balleessuuf nu fayyada jechuudha. Haalli fayyadamiinsa isaas qaama keessan antibaakteeriyaa saamunaan eega dhiqattaniin booda iddoo baarilleen isin beesan jechuudha. Damma dibachuu. Damma dibattanii erga geessitanii daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii bishaan ho'aan ofirraa dhiquudha. Kana hanga isinirraa badu guyyaatti al 2 yookaan 3 yaaluudha jechuudha. Inni lammaffaa qullubbii adii fi olive oil yookiin zayita zaytunaa jechuudha. Isas qullubbii adii erga daaktanii jechuudha. Olive oil diqqootti gootanii maankiyaa takka jechuudha. Hanguma qaamni keessan baay'ina keessaniin murtaa'a jechuudha. Kuni erga isin walitti maktanii booda bakka isinitti bayeessan erga dhiqattanii booda qaama qulqulluu irratti jechuudha. Eega nafti keessan googee jechuudha dhiqattaniitiin bakka jiidhaatitti dibuun qabdanii saniin booda qullubbii adii fi olive oil kan walitti matanii dibattanii daqiiqaa 40 ofirra tursiistan. Kana guyyaatti daqiiqaa 40 ofirra tursiistanii dhiqattanii jechuudha. Kana guyyaatti al 2 yaaluu qabdanii hanga isinirraa baduudha jechuudha. Inni sadaffaan irdiidha jechuudha. Irdi antibaakteeriyaa fi seelota du'an qaama keenyaa kanneen faanurraa kakaasuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba. Akkuma beekamu fuula keenyaafis irdiin baay'ee bareedaadha wantuma hundaafuu. Irdi kanas bishaan wajjin yookiin aannan wajjin walitti makuudhaan dibata furdaa qopheessuudhaan qaama keenya irra qulqulleessineen booda isas dibachuudha jechuudha. Bakkee nutti bahee baarilleen
erga dibannee daqiiqaa 20 tursiisnee dhiqachuudha. Isas bishaan ho'aa jechuudha. Saniin booda kana al-lama yaaluudha guyyaa guyyaan jechuudha. Guyyatti al-lama hanga isinirraa badutti jechuudha. Kana yoo gootan qaama keessan qulqulluurra dibachuu qabdanii. Egaa kanneen dibattanii mootu qaamni keessan akka isin hin goggonne jechuudha. Moisturaayizota gargaraa dibachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf zayita akka coconut oil illee yoo dibattan baay'ee bareeda. Innis moisturaayizii isiniif godha. Isa coconut oil yookiin olive oil dibachuu ni dandeessanii erga kanneen dibattanii booda jechuudha. Qaama qulqulleessitanii booda. Inni afuraffaa olive veraadha. Olive veraan kun keessattuu baay'ee tokko bareedaadha. Fresh olive vera yoo argattan isa murtanii juusa isa keessaa boosan jechuudha. Ofitti dibuudha yookaan jeelii isaas dibachuu ni dandeessanii. Fresh yoo argatu baattan isas dibattaniitiin qaama qulqulluurratti jechuudha. Daqiiqaa 20 hanga 30 ofirra tursiistanii sanaan booda ofirra dhiqxanii jechuudha. Erga ofirra dhiqxaniin booda moisturaayizii olive vera jira. Isa faarmaasii gaafachuudhaan bituudhaan isa dibachuudha jechuudha. Akka nurraa dafee baduuf olive vera saamunaas yoo argattan saamunaa saniin dura ofirra dhiqxanii sanaan booda olive vera fresh saniin qaama keessan dibattanii yoon argatinis fresh qofaa dibachuu ni dandeessanii. Bishaanumaan ofirra lolaatanii coconut oil yookaan olive oil dibachuu ni dandeessanii jechuudha. Moisturaayizii olive vera yoo argatu baattanii fi saamunaa isaa yoo argatu baattanii jechuudha. Kan olive vera kanas guyyaan al-lama yaaluudha jechuudha haga nurraa badutti. Kan biraa immoo akkuma argitan paappaayyeedha. Paappaayeen illee qaama keenyaaf ta'es fuula keenyaaf baay'ee bareedaadha akkuma argitan. Isas paappaayyee kanas bakka lamatti erga murtaniin booda haaphistanii murtanii jechuudha. Iddoo qaama isinitti bayeessanii jechuudha. Erga qulqulleessitanii booda paappaayyee kana itti dibdanii jechuudha. Kanas guyyaa guyyaan yookiin yoo dandeessan guyyaa lamatti dibachuu dandeessanii guyyaatti jechuudha. Erga dibattaniin booda kanas daqiiqaa 10 yookiin 15 ofirratti dhiqatan jechuudha. Kan biraa immoo apple cider vinegariidha. Apple cider vinegariin akkuma beektanii fangasii fi baakteeriyaa garaagaraa qaama keenya irratti nurraa ba'uuf akka nutti hin baay'annee fi akkasumas nurraa ajjeesa. Apple cider kanas soqidda wajjin gochuudhaan apple cider akka soqidda diqqootti buustanii jechuudha. Akka walitti makamuu isinii furdatu diqqoo jechuudha. Isa erga itti maktanii booda soqidda ittiin baay'istanii soqidda diqqoomatti gootanii erga apple ciderii fi soqidda waliin maktanii booda iddoo isinirra ba'ee qulqulluu ta'erra isaan dibattanii daqiiqaa 15 furtistanii dhiqattanii jechuudha. Kan biraa immoo tea tree oil. Tea tree oiliin kunis kan fayyadu zayita zaytunaa wajjin walitti makuudha jechuudha. Isas zayita zaytunaa maankiyaa tokkoo fi tea tree oil diqishuu 3 jechuudha. Xabbataa 3 jechuudha. Isatti buustanii waliin maktanii dibachuudha jechuudha. Iddoo isinirra bayeessan erga qulqullaa'ee booda yeroo dibattan yeroo maraa qulqulleessuu qabdanii iddoo dibattan san jechuudha. Akkasitti dibattaniitiin daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii isas bishaan ho'aan ofirraa dhiqxanii jechuudha. Erga ofirraa dhiqxanii booda qaamni keessan akkasiin hin goggogne akkuma duratti isinitti himetti coconut oil yookiin oil moisturaayizii kireemillee ta'ee moisturaayizii kan isin godhu nafa keessan dibachuu qabdanii jechuudha. Kan biraa immoo kanneen gootan qulqullina uffata keessanii eeggachuu qabaattanii uffata keessan yeroo maraa bishaan danfaan dhiquu qabaattanii jechuudha. Akka fangasiin baakteeriyaan achirratti hin teenne jechuudha. Deebistanii yoo uffattan isinumatti deebi'a waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata kanneen mana keessaniin argattan hunduu keessanuu jedhee abdadha. Mana keenyaa dhabamu kunniin hunduunu yoo jaalattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti naaf taasisaan jedha.